Kanaafuu Waaqayyo kan kennamaa ajjeeseemi. Eeka. Goobas haleluuyaa baga si ajjeesan. Kanaafuu ati Waaqayyoon namni ajjeesu waaqessita. Maariyaam Yesuustu ajjeesee miti eeyyee yookaan miti naan jedhi. Isa kana seerriin kaa'u macaafni qulqulluun keenya isa kana. Guyyaan kana akkamisa? Sitti maan jira macaafa qulqulluu keessa Yesuustu ajjeese Maariyaam kan jedhuun barreeffamee jechaa jiran. Ammas raadisa Waaqayyo Yesuus du'e moo hin duune ammas Yesuus makeetittiin si deebi'a ammas Yesuus du'e moo hin duune. Du'ee du'aa keera. Eenyutu ajjeese? Ofiif ajjeese moo namaatu ajjeese? Yesuus Kiristoos ofii of ajjeese kan jedhu hin jiru. Nama akka kofii nama akka keetu ajjeese Yesuus. Sababii cubbuu koof cubbuu keetu. Goobas Waaqayyo kan kee nama ajjeeseemi? Akkas Waaqayyo kan kee nama akka kiyyaa kana ajjeeseemi? Jedhime? Isa kamiin? Waaqayyo kan kee dhaggeeffadhu sirraa dhiisata Maariyaam. Waaqayyo kan kee ofii qoricha ofii laatee of ajjeese kan jedhu barreeffamne. Ansan siin hin jenne Waaqayyo kan kee Yesuus kan kee qaama akka kiyyaa kana ajjeeseemi? Goobas Waaqayyoon kan kee namaan ni ajjeefamaami? Yuudoonni eenyuuni Fariisonni eenyuuni? Aboosan naan jedhi Yuudoonnis nama Fariisonnis nama namaatu Waaqayyo kan kee ajjeeseemi eeyyee jedhe haleluuyaa jedha. Laaxoositti dabarsanii kennanii dhiyeessanii akka inni du'u godhan. Nillee gurguran birrii 30 gurguratanii hidhanii illee cafaqanii tutufanii sagadaniif illee fannisan jedha. San siin jenni Waaqayyo kan kee. Isuma kanatti naa dhabe kanuma dha'ee akkasuma. Na dhaggeeffadhu Waaqayyo kan kee kiyya namni hin ajjeesu. Seexaanis hin ajjeesu. Raajoonnis kiyya ajjeesuu hin danda'u. Waaqa kan kee. Kot rabbiini quraani rabbiini jedhu harka namaarraa moo waaqarraa gadi bu'u. Na dhaggeeffadhu boo waan gaafii asi gaafa jiru irraan deemin ani gaafii irraan deemu dhugaa hanqa deebistee takka deemtutti waan jedhe Waaqayyo kan kee nama ilma namaa. Rabbi inni du'ee makkaatti dhaqanii maaf itti sagadan du'a isaa. Abboosan siin jedhan na gaafattachi booda gurbaa. Makkaa dhaqanii maaf itti sagadan. Anas gaafii na gaafa jirtamoo deebisu jirtammaati. Waan siin jedhe dhaggeeffadhu. Irraan dhiirti gaafirra teesse qawwee nyaachifattisan dhiirtiin rukutti. Rabbiin kuni waaqarraa gadi bu'e erga ta'ee dhaqanii reenfa isaatti maaf sagade maaf du'een kaanire. Goobazii na dhaggeeffadhu sanna. Inni du'e makkaatti awwaalame maaliif kaanire siin jedhe. Guyyuma tokko dhuftee tiktookiin maraatiin gaafii kana deebise waan jedhe waaqni kan kee. Baay'ee tiktook miti guyyaa tokko miti maaliif kaanire rabbiin makkaatti awwaalametti sagadan rabbiin keessa. Rabbiin du'e hin jiru goobazii. In fiddaa raga fiddaati dhaabbadhu. Du'eera makkaa dhaqee makkaatti awwaalamee jira. Akka dubartii lallabee. Namoonni kan itti sagadu. Dhiiraami ati. Dhiiraami ta'e yookaan intala si bira abbaa manaa keetti kan nama si bira jiru. Ishi kan gurbaa kaanitti. Lakkee jedhe amma jira. Isa kan. Mana kiyyaan jiran. Mana kee jirta eenyu gurbaa si bira jiru sani kan. Itti kan. Amma jira. Itti kanni viidiyoo bani mana keessa. Amma jira. Viidiyoo bani mana keessa dhokatu viidiyoo bani. Nattaasee natti naasoftu. Viidiyoon si ergaa bani bani si erga kaasi viidiyoo. Kono ammaa si bira jirti hin dhagaa ammaa si bira jira. Waa'ee viidiyoo dhis. Kaasi kono si bira jira ani gurran qabu na seete fayyaan gabaar gurri kiyya. Maani yoo dhageesse rakkoo maal qaba dhiira akka god jira. Dhiira sani kan dhiira jajjabdu akkasiitiin fadha akka keetii kanaami. Lakkee maal ani jedhe anis jabaa manis dadhabaa miti. Dubartiin taasisa dubartiin sitti fakkaatan hiirumaam. No akka jechuun dubartiin jabduu sirra wallahi dubartii asirratti gaafii xapxaf gootee deebisti akkana rakkatu. Okay waan jedhu Waaqayyoo kan kee Iyyasuus nama ajjeese moo seexaan ajjeese? Waaqayyoo kan kee nama ajjeese moo seexaan ajjeese? Egaa hadheessituun obbolootaniin sun inni sun gad darbatameera dubbii Waaqayyoo gaafa dubbatu. Waaqayyoo keessan sana nama moo seexanota ajjeese naan jettee na gaafii na gaafachaa jirta fakkaata? Eeyyee. Yesuus Kiristoos gaafa dabarfamee kenname seexana dabarseessa kennettamoo Yuudota moo Fariisootu dabarsee kan jetta? Seexaanni Yuudaa galeeti Yuudaan dabarsee kan nate gurguratee birrii 30tti. Waaw siyaa eebbisu Kiristoos gooftaa koo jaala qaalii kee. Warri ajjeesee fannise san seexaana moo ilma namaati? Ergama isaan dabarfachuuf seexanatu jara sana keessaan ka'ee namni sun akka dabarfamee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni dabarfamee kennamu godhe kan godhe seexanamutu keessaan godheetu.
ilma namaa kan ajjeesee fa warri fannise san nama moo seexaanaan jedhe. Maa deebisuu dadhabdaboo gaafii garee kartee kallattiin si gaafadde. Ome Yesus Kristos kan inni dabarfamee kenname sababii eenyuuf dabarfamee kenname? An sababii eenyu siin jedhe akka fedhe siifi akka fedhe waan siin jedhe yaa goobazii kiyya waan jedhe fooniif hafuura nagaa qabdaati. An fooniif hafuuratti baay'ee. Ameen. Bara jireenya kee Waaqayyo si haa eebbisu. Ameen jedhime waan jedhe gaafii gaafadhe bar gaafumaan gaafadhe Yesus Kiristoosiin namootaatu ajjeesee fanniseemi. Maani Yihuudoota keessaan kan goore Fariisota keessaan kan goore Philaatoositti kan dabarsee kenne seexanatu ergama isaa dabarfatee isaantu dabarsee akka inni fannifamu godheen jedhe. Okay, Oromootu ajjeese moo Yihuudootatu ajjeese Yesus? Oromoodha maaliidha kan jiru barreeffamee hin jiru. Amaaraadha Habashaadha kan jiru barreeffamee hin jiru. Warra itti amane moo warra itti namanii ni ajjeese? Warra Yesus Kiristoositti namanidha. Okay, goba. Mormituu Yesus. Okay, hold on. Mormituu Yesus kun gartee nama moo nama? Warra akka warra ilma namaati moo ilma namaati miti jarri kun? Eenyu fa'a? Jarri Yesuusin dabarsanii kennan? Warri dabarsee kennee warri ajjeeses ilma namaati moo ilma namaati miti? Sirrii makeeti. Okay, gobas kanaafuu Waaqayyo kan kennamaa ajjeeseemi? Ka. Gobas, haleluuyaa, baga si ajjeesan. Kanaafuu ati Waaqayyoon namni ajjeesu waaqessita galanni Waaqayyoof siif haa ta'u akkasi. Gobas, baga gammadde akkasi Waaqayyoon keenya ajjeefamu. Ajaa'ib. Ati Waaqayyo qaamni ajjeesu Waaqayyo kan keetira namaatu jaba Yihuudoota jaba. Yihuudoonis ajjeesee fannisee miti saqqalaniimi. Sheemoyyuu. Adeebiste. Sanii fi. Alaikum salaam. Sanii fi dhaggeeffadhu qaba. Kalma kennu wadaan itti umuriin kaa biraase. Wanna reefu sanaan himu Maryam eenyu akka ajjeese. Macaafa qulqulluudhaan deemuu wayyuree ati sama kitaaba quraanaa natti himte anis immoo macaafa qulqulluun sitti hime gaariin ta'uu yaada. Guyyaan kan jiru kun Maryam duute moo duune takkaati amantutti. Xumuree bira dabarreerra ammas akkamna gaafattare. Noon deebisne reefuun tana ustaazaan deebisne duute moo duune ishee. Xalaa anama xaa'ee gaa sila xumurree amma gaaffii biraa na gaafadhu isa xumurreera Biraaziilii wajjin. Tanuma si gaafadha duute moo hin duune isiin. Akkuma namaatti nama waan taateef boqotteetti eenyu akka ajjeese immoo seenaan hin keenya macaafni hin keenya jechuudha. Kan nama ajjeesu eenyu akkaati amantutti. Maani ati gaaffii mee kana gaafatta sila dubbachaa turre ammatti meem kan si ajjeesu eenyuun isin. Kan nama ajjeesu eenyuun jekkate amantutti. Waa'ee namaa dhiisi abboos maani yoo dhibe mana keedha siin bu'a biraazer seera qabeessa na gaafadhu gaaffii na gaafattu. Karaa wal furtanii na haasa'ina. Akkaati amantutti kan nama ajjeesu eenyuu siin jee. Kan si ajjeesu seexana moo namaadha siin gaafa si ajjeesu. Gaafa duutu ofii kee. Rabbiin ajjeesa.